odeessi kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee aangoorraa ka'uu fi jedhu guyyoota lamaan darbaniif ajandaa ijoo marsaalee hawaasaa ta'eera. Kantiibaa itti aanaan Taakkalaan ka'uu fi ka'uu dhabuu isaanii maaliif akka ka'uuf jiran eenyu akka bakka isaanii akka bu'u karaa mootummaatiin hanga yoonaa wanti himame jiraachuu dhabaatullee injiinar Taakkalaa Uumaan ka'uu isaanii keessa beektonni himuu irratti argamu. Finfinnee bulchuutti erga dhufanii waggaa kan caalan kantiibaa Taakkalaan milkii fi deeggarsa cimaa jiraattota magaalattiitiin beekamu jedha gabaasni Abrahaam Birruu itti aanee dhiyaata. Qondaalli kun bakka ejjete hundattuu miilli isaa jiidhaa waajjira seenee hundatti siimboo fi hojii boonsaa hariiroo hojjetaa waliin qabuunis michummaan nama yaadatamu. Yuunivarsiitii Finfinnee hanga Koongireesii biyyoolessaa Oromootti sulultaa hanga magaalaa Hoolataa Projektii qindeessa ragaa lafa magaalotaa Oromiyaatti hanga abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaatti bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hanga bulchiinsa magaalaa Finfinneetti gufuun sinnayin jedhanii eebbisanii waan ergan fakkaata. Injiinar Taakkalaa Uumaa maqaansaa ol ka'ee himamuu kan eegale gaafa rumichi maaster pilaanii Finfinnee lafa Oromiyaa qircachuuf ka'e sana awwaala keenya irratti jechuun paartii rumicha Oromoo fi lafa Oromiyaa qorqaa ba'e OPDO keessa taa'ee dhukaasa diddaa as ba'e sanaaniin qaanqeen isaa fi qeerroon Oromoo qabsiifte Oromiyaa ceetee addunyaa dhuunfachuun kaan galma Minilik isallee kantiibaa magaalaa Finfinnee goote. Taakkalaa Uumaa magaalaa Shiraan hundoofte kanaqni keessatti haqanqaalame magaalaa waggoota 130 kantiibaawwan 31 Finfinnee seenan haaromfamee namni Oromoon agartuu kooti jedhee lakkaa'u magaalaa tana hoogganuun kan jalqabaati. Namni kun miseensa mana maree magaalaa Finfinnee ta'uu dhabuusaa fi dubbiin maaster pilaanii ilaalchisee dubbate waca uumullee injiinar Taakkalaan kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee ta'uun hojii eegalan. Dhakaan bitaa mirgaan darbatamu ololli afarfamullee namichi magaalaa hoggootaaf hoogganaa dhabdeef hoogganaa miiliyoonota abdii kutaniif abdii ta'e. Daba magaalaa keessaa cicciruun jajallaa sirreessuun hojii kantiibaa Taakkalaa Uumaa kan jalqabaa ta'e. Saamichi lafaa magaalaa keessaa buqqaa'uun qonnaan bultootaa seenaa ta'e. Waan hojjechuun irra jiraatu tokko lama sadii jennee faayidaa jiraataa magaalaa Finfinnee faayidaa qotee bulaa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Finfinneetti naanna'anii jira inni eegsisu taanaan maal hojjedhanas maal hojiin keenya waggaa lakkaa'uuf guyyaa lakkaa'uuf miti kan hin ta'e. Qondaalli nama waajjira keessaa odeessoo osoo hin taane nama gad taa'ee hojii hojjetee agarsiisu. Qondaala na argaa baay'isoo osoo hin taane akka hojiinsaa isa agarsiisu fedhu. Guyyaa Finfinnee bulchuu eegalee kaasee dhakaa bu'uuraa kaa'uu fi projektoota hedduu eebbisuudhaan camadamee jira. Finfinnee kumaatamni karaarra bulu karaarraa kaasee bakka damdamannaa fi leenjii galchee manneen barnootaa uummataa 500tti siqan haaromsiiseen. Ilmaan hiyyeessaa 300 manneen barnootaa uummataa keessatti sagantaa nyaataa manneen barnootaa mijeesseen namoota hirkoo hin qabnee fi maanguddoota manni irratti jigeef hirkoo ta'uudhaan mana itti ijaare. Finfinneetti tajaajila geejjibaatiif awutoobisoota 100 lakkaa'aman hojiitti galche. Hospitaalonni mootummaa magaalaa Finfinnee keessaa akka hospitaala fakkaatan wal'aanamtoonnis akka jajjabaatan haaromsi hospitaalota magaalaa Finfinnee fi daawwannaan kantiibaan magaalaa Finfinnee wal'aanamtoota hospitaala keessaa qalbii jiraattota magaalaa Finfinnee keessaa kan dagatamu miti. Milkiin injiinar Taakkalaa Uumaa kumaatama ta'us hunda caalaa ulfinni haawwan maanguddoota abbootii amantaa dargaggoota magaalaaf kennu Itoophiyaa keessatti namoota qubaan lakkaa'aman dhageettii jabaa qaban keessaa tokko isaan godhe. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee kaleessa muudama isaa mormaa turan waggaa tokko keessatti Taakkalaa Uumaa yeshaggar armaa jechuudhaan leellisuu eegalan. Ayyaanota uummataa irratti namni naatoo fi sansaka gameessaa Taakkalaa Uumaa akka Maandeellaaf akka Obaamaa sagalee deeggarsaa olaanaan simatamu Finfinnee bulchee hin beeku. Qondaala xiiqii fi gootummaa fakkeenya tokkummaa Taakkalaa Uumaa aangoorraa ka'uuf oduun jedhu hedduu haasawamaa dhageenye. Keessa beektonni OMN dubbise dubbichi dhugaa ta'uu himanillee mootummaan waan kana bubbulchee jira. Qondaalli faana milkii magaalaa rafte dammaqse kun kaafamuu isaarratti oduun odeeffamu garuu